Yeah. Ma Oromoodhuma keenya irraa yoo fayyadamuu dandeenya. Ijoolleen kan keenya jiru warri kaaffee qaqqabanu jarattis dhaqnee yoo fayyadamne achi baanee jennuma rakkoon hin jiru. Jaruma lagachuudha bakka. Sababni isaa jara lagannaaniin hamma danda'amaa ta'ee sagalee keenya sadarkaa dhageessifannudha. Abu Sabraddiinis ol galchi. Dhimma kanarratti sheekonniinis jaarsi biyyaas irratti walii galtee uumuu danda'uu qaba. Garee qabu hundaanis dhaamsa kana dabarsuu danda'uu qabna. Ela akan negara Khalifah Abdi Mukhtar Isaac Mubarak warra artiria akurala de mabuluda yo duguma tina mumma alula ka tani tula namti bela chune isaan diru Khalifah Abdi Mukhtar yo duguma ni dige kun diga bole sege ngate ela ka beria kama kuno kapela sa Isaac para wi tuju wi kujar pokode kuma kamta de artiria putula koti sadan kana Agamana apur anu dubbo jiru shan kartinu mananno ko tijan to kan argamne rondi te nalega Abdi Mukhtar kotu ila kotu ila le hunde te ayje ni kamna agama nan dufna niko male amar rajara Abdi Mukhtar Khalifah bawdalla harne wala gatibi aga harne gafa harne wala gatibi ko bantu ko afrikano retidamu ito na le ko didi na jere polisi na bidela ni Abdi Mukhtar loti bara polisi na bidela warra polisi atira wale devi yeronde na chigo yari polisi lumbi ijolle bupe news ko da bupe anamti okay igni mucha harune wala ka kulo jira asirra gadi yayi asirra gadi ajira wala tane ta ta shisha to marzi abban ki to dunje yo duguma orumma wali ni manne wali jiran ne wali rukutam ne wali kane wali gumna ta ta asirra jire ni on daga sani agala to man sani na jaren ila mu jumare ka so ki gobran jire na mana gada yani mu jumare kani kono jole ka ro yutta na ta jibdo chura alkan sa sa denti atuma na polisi achira tifiti kitin gode ijoolleen keenya kabajamte achirra masii jiru rukutamee hin qabame mucaa keenya manaa kibigee fannee seeraan waraqaa yoo inni baasnee fi haga yoo inni itti deemne mucaadhaa falminee fi jechuudha. Wallaahi sana booda mootoraan suuqii kolbanii nutu sinitti balleesse nutu ijoollee keessaa rukute jedhan dhaggeeffadhu waan dhageesse itti mala waan taasise jechuudha. Nutu ijoollee keessaa rukute nutu miidhee utuu nu eegne kun hin jiru dhiifamanuu godhaa jennaan ijoollee akkana jiraa jiru nattu jennaan bakka asirra si barreerra inna naa jedhan ammas haga jedhani kun maanguddummaa imanutti nutu isin eega jedhani gaardii bidu baratti poolisii bidatu jedhe hin beektu kan poolisii bidanii nu eegsisu yoo jarri kana hin goone as deebinaan gaawaa miti kanatti dhugaartu dhiiga obboleessa keetiiti hagamis hin maraara ani hin beeku kana booddee kaaftaan takka na beektu takka wayyaa tokko dhaqee kaafteeriyaan ta'u kuno jaartii goorki isin nagaa ta'u kunoon isin na dabbite dhugaa wallahi da kembe ku sakin nabe tabdi tabs nabe to akko ta sin jenne daru igo bolese ke ngandunu to kofa manu fayada manguddumma no kwateji polisi lu tate jolle ke nakala gangalte gara gambatu no godo tokko jara awas nanno lamma fa ni bo warri shifta malo ko bara kessa alagamani polisi lan akessa demu enu wala wala ka tera goda gadi guyyaa sadii jechuudha. Sadaffaan immoo yoo dadhanne gaawaa ta'e jedhu tumaalluu jedhu beektu obboleessi jaraa kaleessa waan hunda dhagaatti dhiigni jigee as ta'anii dhugu maaliif arabataa malee akkuma keenyatti yaadu obboleessi kaleessa dhiigni hadda sa'aatii gaawaa dhugu jedhu bakka nuti jiraadha waliin jedhu. Kadhaan tolaan humnaan kana booddee wallaahi adiin du'a walii kula tokko abdiin mutaan miti mi'a achirra jirra jedhu. Toko ijoollee keenya mee tokko siisirra jettu wallahi waa tokko walirraan qabu gadi baannee maqaa galmeeffannee himna yaadachiif dadhannee hin ka'u taanaan jedhutti maal nuun jedhudha obboleessi keenya zalazzalamee akkana garaansaa akkana godhamee taphatamee du'ee jennaan dhanneeksiteen yeroo dhulu dhiiga obboleessa keenya alaalaa fuulduratti kunoo asii dhuguun jirumtuu madhutaa jabu dhumeeraan gara biyyaan Abu Sabradii jiruma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelayan. Abu Sabradii jalan masih pas Abu Sabradii tinggal cak. Namanya agak dibuat benda ada. Mobil. Ganci Mubarak Ganci.
Abdul Mubarak TikTok qofa sun ta'in gara Facebook atiinis haa maxxansinu achi booda irra deemnee hundi isaanii kaasuu Mube dubbachuu danda'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini jechuun barbaade jalqabarratti bileen kiyya. Biyya biraatii miti mube anis nama as jiru taateen san naannoo makiyyatti raawwatame waan qalbii nama cabsaa waan hedduu hamilillee nama cabsaa gaddallee gadda caalaadha obboleessa keenya biraa dhabne rabbi rahmata haa godhuu fi hedduu tuffatamne as keessatti rabbummaan ol nu haa qabuun jaa waan jiruun wallahi maaliifi obboleeyyan kiyya lagannaa caalaadha an kana dhibu lagannaa torbee tokko lama lagatta harka na bareedu wal sosoo jaan ummanni kuni jibba ummataan nu qoma malee mootummaa obboleeyyan keenya amma eda nama ani wajjin galu imaaraata kara wajjin galu jecha isaa afaanii bahee namni kuni nama guddaa nama afa qabu afaan jiru nama qabu nin ajaa'ibe duuba maal jee ganaa tokko sitti Itoophiyaa isaan qaqqalla jee sigale waliin haasawaa jira isaan qaqqalla maaliif ennaan sababiin as dhufanii isaantu mahallii qaba isaantu baajaajii qaba isaantu makiinaa qaba waa hunda isaantu dalagaa jira namoonni keenya deemaa jira as keessaa kana jaajacha kana jechuun hinaaffaarraa kan ka'e hangam takka ummata kana nutiin kun isaan gubaa jirraan na dhibeen maal akka miskiinni Oromoo isaan godhu jiru nama dhibe hangas takka nama kana keessa rakkoon akkanaa jirti xixiqqaan isaanii waan isaan keessa jiru godhaa jiran malee mootummaa miti maaliif amma edaa wallahi waan taajjabe tokko jira nama keenya akkasitti dachii kana balleessee poolisiin ulee kanneefi deema adda galchaa jedhanii shabaabni isaanii ijoollee tumaa bule otoo qaamni poolisii eenyutti himattame qaama poolisii goosisee waan san tumaa bulanii ijoollee sanii oomees dhoome habaafatee baafatee jechuudha hangas takka tuffatamne jechaa biyya kanatti maaliif kiyyaa jechuudhaaf waan san goosisan malee qaamni poolisii sila waan san hin goosisu. Kanaaf obboleeyyan keenya wanni jechuu barbaadu warreen keessa maafiif warreen biyya tana keessa jiru warreen leelii deemuu jira warreen qaawaa buluu jira warreen za'a malee karaa deemuu jira obboleeyyan keenya biyya namaa keessatti za'a malee hin deemne yoo za'a malee deemnee ulee malee hin deemne biyya namaa keessa za'a malee deemtanii rakkoon isin saamichaaf dha'oomuudhaaf rakkoo garagaraatiif saaxilamte yoo taate abbicha za'a sangalbeetu rakkoo if kaa'e biyya namaa jiraatti of beekuunis gaariidha of eeggannaa godhuun gaarii bakka dhaqee namni sana achuma dhaqee buluu danda'u irra jira warra halkan deemuufis of eeggannaa godhuu irra jira ummanni rafanii nu bulaa hin jiran amma yoo yaadattan dhiyoo tanan chaarottuu gara tokko uffata baafatee ture dhaliyoon ol tanjeetiin yaada maaliif jennaan kunis yaaduma akka wal fakkaataati kaase uffata baafateeti isin waa hunda daleeydanii maarree barattanii jeebii hanga nam tokko ajjeesuun deemnee namni isaanii qabee oofe jara keenya waa hedduun mul'achaa jira kanaafuu of eeggannaa godhuudha lubbuu irratti of eeggannaa godhuu danda'uudha warreen haala malee deemtan of eeggannaa wal quba qabaachuu wal iyyaafachuu danda'uu namarra jira isinin jaa galatooma isin dheereessoo birayyanti. Ayyee Abu Safandi. Sagalee dheeniidha. Yani Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Warra as gubbaa jirtan hawaasa birallee bitanii carraaqqii tattaaffii guddaa godhaa turtanii rabbi jazaa eegsisaa inshaallah qalawummaan nuuf haa deebisuu isinin jecha wantiin akka nama tokko dhaammachuu barbaadu onlaayina kana gubbarratti gartee haasa'uu ni dandeenya walaakin takka bu'aa miidhaan qabaa waan jiru keessattuu warri filoora gurguddaa qabdan wanti kun miidhaa ni qabaa moo hin qabuu waan jiru san akka danuubaaf tan qofan barbaada baruudhaaf inni biraa immoo namni himutti yoo kun isii taatee hin beeku humti yoo reefun tana achi osoo jirru achi kuftisan ambulaansiidhaan fuudhanii deemanii ni turanii maal akkasiin irra geessillee maal akkasiin irra geessillee hin beekne namni kun wal quba qabaachuun hedduu gaariidha wanni amma asirraa akka reemtan obboleessi hayyina dura jeessanii duraan yoo iddoo takkatti waa ta'e
barruu fi birratti waa barreessaniini namni keenya wal dhagee bakka isin irraa hafu wal dhagee gartee mana irraa gabba'uu dhabu waan akkasiisantu ture. Amma ammoo waan kana gartee akkaataa sun qofaan furmaatiin harkata waan jiru xiqqashoon ulfaata akka kiyyetti. Maaliif haalli ammaan tana gartee keessa jiru fi hawaasni masriilleen gartee keessa jirtu kana booda namni jawween dhahamee dhiifame kan gartee deebi'eesi uummanni kun baratee jira. Namni keenya hamma danda'ametti qaawaa dhaquu dhiisii irraa ifa gartee bakka sana irraa illee fagaachuu dhaqabaa yeroodhaaf manarraa bahu yoo gabbeellee gartee uumaa haadhiidha. Gamtaadhaan ammoo kophaa deemuu dhabuun sunillee barbaachisaadha. Wanni hundi furmaata biyya kana keessatti tokkummaa qabaachuudha. Yoo namni tokko osoo waliin tuffanne yoo meebii isaa lafaa ka'ee hawaasa kiyya wanti kun akka waan akkanaa jira informeeshinii dhugaatii ammas walii dabarsu. Isi galtee waan akkanaa jira waan kanarraa kusan wannan wal dhageetii yoo qabaanne waan guddaadha. Arraan tana ammaan tana sochiin arraan tana godhamsan xiqqoolee taatu bareedan. Hawaasni keenya kan durirra amma wal dhaga'uun sun hedduun fayyadde jechuudha jaarraan tanaan kan qaamaan bakka san dhaqee harkatti bareedaadha. Kanallee kana caalaallee jijjiirama fiduu ni danda'ama. So irratti illee akka hojjetamu irratti inshaallah tattaaffii godhaadha. Inni biraa hawaasni hundaa gaafatu jira barruu yoo harkaa jiraatan asii maal ta'e dawwaleen turellee obboleessa keenya namni koo qabda yoo jiraate inni dhukkube immoo maal ta'e waan jiru inshaallah adda baasa namni kun nama ni yaada hawaasni jaalala nama kanaa qaba. Gaafataa jiran maal ta'anii reefu irraa kaasee abdii quba qaba. Naa obboleettii ta'e tan biraa qofte sanillee akkam taatee waan jiru moosii mitillee adda baasa dagatina jechuudha. Bubbee sin deebisamee obboleettii keenya yookiin jaarsasiiti yookiin riyaasiiti ati fakkaata bubbee koo sin deebisa himmutti ol seentu himmutti ol seenime dhuguma. Dhiira keessa taa'ee kan dawwalee gaafatu. Assalaamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salaam. Biyya biraa warra koobantii irratti asii gaafatanii fasilii inni tokko baay'ee gadeen addaatti ciisaa ture yoo inni waanuma kanaan quban qabu ganama kana dhaga'ee bari'ee gara sa'aatii 10 akkas ta'e dhaga'ee jechuudha. Inni waan kana quban qabu ture dhukkubsatee baay'ee ciisaa ture. Achirraa fe'anii wanta jechuu barbaadu dhaamsa obboleeyyoon keenya biyya Masrii sanaa warroonni dubbatanii jiranii ummata kana namni keenya baay'ee quubsinee jira dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kaaffee isaanii fayyadamu guyyaa 3 jedhe mubaarik kan akka yaada kiyyaatti guyyaan 3 ni xiqqaata guyyaa 10 kaaffee taa'uu barbaanne kaaffee Oromoo baay'eetu jira gabbaanee buna dhuguu barbaanne bunni Oromoo baay'eetu jira bakka akkas akkasiisanii fayyadamne osoo jenne ummanni kun ofii isaanitti durriyyee isaanitti poolisa ta'anii nutu banaa ta'an nutu durriyyee keenya isinirraa dhoggina mee amma maal isin jira kana fakkeenyaaf mubaarik kaaffee mana kan kee fuuldura gadiisanii ijoolleen abbaa kaaffee sanii baay'ee ijoollee baalee gaheetti yeroo baay'ee yoo jarra chitti nama kenna waa gootu yoo jarra chitti nama kenna wal loltu kan dhufee loluun abbama kaaffee sanii akka nama kenna achii dhariinaaf jechuudha si galee osoo nuti kaaffee osoo nuti mana dhugaatii isaanii laganne mana isaanii dhaqnee buna dhuguu dhiisnee achi dhaqnee waan yoo aarsine waa aarsuu dhiqariif taate ummanni kun boriiftaan ofii isaaniitii gabbeen nu barbaada jechuudha akka nuti dhaqnee isaanii fayyadamnuuf yoo dhaqnee achitti isaan waan godhan immoo ofii isaaniitii nurra dhoowwan jechuudha poolisiin homaa nu barbaachisu poolisiin beekaa ayyee tamoko dhiifama guddaa addaan si qotatti deebita himmutti Salaam alaikum. Wayyoo muko abte Feetiin jira alhamdulillah. galtetta jirtu dhugaate Ammaan tun gale galeetiin jira amma mushtii. saahiba kee fuudhee galee itti waliin nama bira jirutti naa qunnamsiise jennaan jaarsa keetti bilbiltee itti laasomtee anillee kanas maqaa sii bilbana gee sii bilbilan jedhee reefu mana gee baga nu haftee musa waliin too nu yaada Dalleen qabu beektaa hedduu wal jidduutu namni wal gaafata waan jiru tokko kana dhagahee ture alhamdulillah rabbiin nagaan si galchuun ta'e waltootu wal quba qabaadhaa buubee jabaadhaa dhimmi kun keessattuu nuti warri gartee bakka jiru kun warri biyya biraa jiru ammoo yoo danda'e amma danda'e sagalee aanu ta'u isin immoo warri jirtan inshaallah hawaasni biyya biraa jiru kan keessa jiru kan biyya alaa jiru as keessatti isin beeka wanni aboliyoo jaanii as keessatti isin gaafatuuf as keessa isin beekan namni hawaasni waan ta'eef amma dandeessanitti dhimma kana irratti dalagaa inshaallah nuti illee hanga dandeenyetti isin cinaa jira jabaadhaa isin jechuu barbaada galatuma obboleeyyan keenya. Amma gamladee dhiifama ulfaadhaa waan tokko isinitti immoo barbaada. Dhimma miidiyaa irratti Salamsaan dabarfachuu barbaada.
Alamat ko why media rati holle biya kanati bandam sada ma sabladni kafi ka patani tuwan ni rabe pura isin dubbat ka to dubbadu di ko inda ga beita wan san sani din singa ko gabatina dubbada emuti dubbadu Awan damsin damu barbaade silaa kanurraa du'ee jira. Namni jiru waan jiruun dhiisanii mucaa reefu mushtee ifaa keessa wajjin turre mucaa haalaan dhaamee ture san hedduu takka bakka qalbiin irraa na cabxeenii dhaqaadhaa Oromoo teenya namni dhaqee ilaaluu dandeessa mushtee ifaa sanii dhaqaa laalaadhaan isiniin jaa. musiba alisa Mushtee ifaa kanuma wanni isaaf hin nugeesse hin beekne mushifaan san xiqqoo. sabi gesi ka yueni okay Bakkuma takkaan nugeessanii. rakko gabuti ko ko nenam ni guyala barramni Du'aa fi jiruu jidduu jira mucaan isaa. inshallah inni dalla am sagari da wala media fa yadan taru kairo jo taru fa ko sidi iman amma jolle to ko bakabati nu sili da guyatu garumma biya kana amale hama asa uda gesani tokko jeda ana guyatu ko gore kadi be hama biya kana asa uda gesani lama ko to muri semiti namna kiriya madin tosto fa njiro kaballala warabbal kaaba no malan sikki wala guyatu ko kadi be ko fe en ko bani wa he biya kana media rati kadi bani biya ko kan ko de Bibiso kan mo tu amma kuno jolle na ko ko we dagge fatara interview ko chura bilbilan sagale ka efin tureda rombo na bilbilan rakko jiru wacci seke wal hebiyan dubbanne mani jenne yolluma warra ajje famuda jere yo ni ko bakabdu kana yo kendine rakko ni rango jaran malif yo ni ko bakabdi jara kabdi fal miti wande jeru makka jar interview godan gode tan yo fata dabar seke amma joda sini gale wallahi hidamu ke sayu bakka itti hidam tan ofin betan media ratuwa biya kana dubbatu wanjala na biya kana do gore da sau ijolle kenya warre flafa algudatan aslin amata be ka tarra iya jiru ya to gadi be wa biya kana ke dala te dubbate be ka jida tin tala nu jechun warre kairo warra agenda la fa ga se boce gadi ba se ummata oromo adunya rajulu kennuda agenda aske targame arganne modane garu takkaru bande benda iradu bande me wai saudi wai dubai wai kuwait wai qatar wai biya du baccu mirga kan dar wai biya kan du baccu mirga kam kubadda takkuru rage tu mire kesse nu galche dubbanni kuno e bisan jolle kessa de man jeccu adara rabbi maka e wa mina edani de karata turani jolle biya anjiro jettanu kotta kayro e kotta yo ni jere balan de ko gure wai kero dubban garu yoro idi rati yo ni faranji nu graje tirafi biya kana timirgi kenya tokko kabajaman ju inge fangol bandu bannan o waram ni chura tulay bi ratika kana jenna do ay biya kana asamun kosi kisada mata kenya wala gama ka falle chira banne wala amne chura yoni fulro kati de rabbi jarati media ratika di batani warre to ben re fe lay bi galtanu kero ke chati kana wallahi wa billahi karim makati ni tolo do fani simbo mubarak mal jere jeda angara ki ziyaran namni ziyaran daro yu kala mubarak wan na ti tarati media ratuga kalesa jolle na masadi ko meka bilbilan rakatu dani wara jarta ko yarsa da way live rawasha tarasi gare wale wan kana uban do itikaba ser bi kana nuti bakata ni abba biya te kamno de kono biya kana wa media seran kalma heju gaba satarati gaba so yoti kate hida wagala ma oli tishi kafalti gudda malaga to rajar sigale ka waji wal kabate ma karaga it kasimu mucha oromo dio kana so tira ma himidi na majiste ay himas ida san biya tabi abdi kayen non dok dubata turte wa isati mucha soni muyattin takka Ethiopia da lammi birati oromo miti messenger man ittibarisite ittadat sindiso yetteni yecho mucha message masawara polisati kan polisoni location ay si rakani teni kabani irani warakan kabru Ethiopia galte jecho Senegale kanaf namonni akkuma barkisnida were fly biyal kabdan waye biye kana irra ko ben kamne olbatani akkana tay yetani live in dabarsana ofi ke sanes riski tan ko adana sin jecho barbada jecho akka wa barkira an ko yigala to me wani ga fitar singa ka da ko fo al option fitar inin ba gafi
waan kanarratti waan hin gaafadheef hin gabaa beektaa waan dhageesse hunda akkuma dhageesseen fuutee hawaasa dhayyoo gabbaafte ammas wal bulchaa jechuusaati. Uummatuma arabaa kana nama wal beenu hoggaa inni dubbatuun dhagahee gartee akka gartee jeequmsi daranuu babal'atuuf warra gartee viidiyoo waraabee kana godhuu jira. So waan akkasii seenraa illee qusadhu maal jeeqzee inni dubbatu. Dhiiroo akka gartee wanti seerri miidiyaadhaa biyya kanatti onlaayinii gartee wal qabsiisuu hin danda'amu ni jira. Biyya kana ni beektan jedhii yaada. So waan akkasiisan namni hin beekne namni gartee waan miidhaan beekne osoo hin beekin waan hin taane fa'aa ja'a haasawaa jirayyoo fa'aa biraa ta'e wal sun illee sirriidhaa miti. Ifirra qofa xiyyeeffatanii dhaamsa walii dabarsuu wal quba qabaatuu qofa irratti xiyyeeffatanii waan dalagamuu barbaachisu ammoo afaaniin namni gartee akka mantana kun manguddoo qoree jira akka kaarraan kan godhamee ture sun jechuudha. Information isaanii wajjin illee wal quba qabaataan lafarratti yoo haasawame moo irra haasan bareedaa tahaa. Waan hangumaan dhaga'ee irraa jechuudha. Maaliif waa hundaa hutii hawaasa waan akkana itti yaada nama dhuunfaa tokko dhagarti hundi namarra yoo galaqqeftee wal burjaajeessuu taate jechuuf yaadne wanni dura gaafii kana gaafadheef. So waan akkasii irraa illee qusannee dhaamsallee waa dhigoonu jabaadhaa rabbi nu biraa jiraatu haadha hamee madoo keenya rabbi haa fayyisu hatu yemmuu rabbi nu haa araaramuu fi kan jiruun du'ee hidhaa agartee bal'oo keessa taa'aa jiru. Biyya kana hedduu ulfaata. Ijoollee namallee mana hidhaa taftee ni jirti. Akkan information amma reefuun tana dhagee hedduu nama lamaatu hafee dabanii hidhaa sanitti illee. Hidhaa meellee hidhaa sanillee rabbi nu haa baasu. Gosotaa keenyas rabbi haa fayyisu. Madoo keenyallee rabbi nu haa wadhaanu. Biyyi tana rabbiin gartee hedduu tokko ulfaataadha. Wallahi rabbi biyya tana keessa hunda waraqaa qabu kan qabne namni keenya wal keessa jira. Rabbi hunda keenya hoo biyya tana keessa rabbi nu haa baasu. Isinillee gartee ija ummataati rabbiin isin haa tiisu. Hanuman joo barbaataa inshaallah. Rabbi isin biraa jiraatu ummata keenya hundaa rabbi biraa jiraatu garuu wal quba qabaadhaa walirratti cal'isinaa. Sagaleen keenya jiru nazii faana biramoo isin hunda bira. Hirriba irratti turtan dhugaanitti itti maal? Akkam biyya kanatti nama Suudiin jiraadhaa kophaa kiyya yoo ta'e dhaqeetan waan godhuun hin godhaan yoon kophaa ta'e illee nama lama sadii dabaladhee bakka nan dhaqu beekaa bakka ijoosii dhaqee nan gaafadha nan dubbadha. Waraqaalee barreessinee ni galchina. Du'aayii utuma goonuu du'aayii qofa utuu hin taane hojiidhaan illee gochuun dirqama jechuudha. Ni goona waan nurra barbaadame warra miidhaman kan illee hin gargaarra itti jabaanna. Garuu maal gochuu qabdaniisin tokkummaa ijaaramuu nama duuka deemuu dhaga'uu dhiikaasa booddee gaafa dhuftanii biyya achi keessaa baatan oofachuu dandeenya gandummaa rakkoon jiru. Achi keessi gandummaan hin hojjetu. Tokkosa kan lammaffaa biyyatti walitti bu'uun dirqamaa miti jechuudha. Biyya sanaa walitti bu'uun akkasumayyuu nagaadhumaan jaraa wajjiniin UN itti ba'u bakka imbaasiin jirutti waraqaa galchuu imbaasii Ameerikaa kana keessa waraqaa galchuu akkasittiyyuu furmaata namaa ta'a. Lama warreen biyya Ameerikaa jiraattan USA Kanaadaa jiraattan nama shaniin waatii taatanii nama lama sadii fuuchuu dandeessanii 500,000 qofa agarsiiftu. Na dhagaa jirtu warra Ameerikaa jaalala daljeessaa qofatu hin taane jaalala onnee yoo wal jaallanne fuudhaa ijoollee achi keessaa baasa. Awurooppaanis koronaa qabdu wallaahi utuu qabaatte nama tokko hundiisu utuu akka kiyyaatti jechuudha. Warreen Ameerikaa keessa jirru akkanaan nama gargaaruu dandeenya. Lammaffaa immoo achillee gaaffii yoo imbaasii Ameerikaatti yoo warra Ameerikaa jirru kun USA steetii adda addaa jira. Gaaffii dhiyeessine jara kanaaf sagalee cimaa ta'an kan warrummaan USA qofa jirtan utuu sagalee taatanii wallaahi furmaata gaarii argatu. Achitti jechuudha. Isin immoo hojiidhaan agarsiisa hajji yeroo deemtan waliin deemaa. Afaaniin hin haasa'inaa hin wajjinaa garuu wal duuka wal dhagaa yeroo itti waraqaa galchitan wal gahiidha wal geessanii sagaleedhaan yoo galchitan fudhatama guddaa argata jechuudha. Yeroo dhaytan dhagaatti reebdanii waan biraa ofitti fiduu miti. Sirna wanti dubbatamu seera qabaachuu qabu. Akka ambar sibaaqoo bitee hidhee akka UN waliin galle godhee Suudaanitti. Nu nama 11 seenaa qabna laa nama 11. Nama 11 jedham seenaa qabna Suudaanii keessatti. Wallaahi hiina jechuun guyyaa Jumaa UN ol galu dhoowwine UN warra achi keessa hojjetan borumtumoo ol nu galchani. Sanbata guddaa sababa keenya ol nu galchaniin intarbii nu godhan jechuudha. Yoo jabaattan malee namachiis hin kaasu. Akka waan biyya bittanii achi teessanii
Waan biraa turtan. Jabaachuun dirqama. Biyya keessa miti. Biyya Arabaa tokko gaarantiin qabu. An Dubaay illee nama nu gaayaa jechuudha. Biyya Arabaa guyyaa tokko waa dhufa jedhaa yaada. Akkasii kanuma dubbachuun barbaade warra miidhame immoo gargaaruun dirqama. Afaaniin miti gochaan gargaaru warra rukutamanii mana hidhaa jiranus akkasitti. UN'dha warri waraqaa qabdan immoo akka jarri yaalaman harka UN'ti yoo yaalamuu jalqaban furmaata wayii argataa jechuudha. Amma carraa gaarii rabbisiin fide ijoolleen bakka du'anii miti rabbi irraa mataa godhuufi kanarratti hojii hojjechuu baannaan isin du'a. Kanuma haasa'uufanii galatoomaa ulfaadha. Baay'ee galatoomne waan gaarii dubbattee immoo na dura jiraachuu malaa namni na dura jirtu dubbata. Waan tokko jechuu barbaade mubeedhaaf akka dhaamsaatti mubee wanni godhuu danda'amoo jiraate asirratti paablik irratti haasa'uu caalaa warra kaayiroo jiruuf namni kuni hanga sadarkaa afooshaatti ijaaramee jira. Warreen hooggantoota afooshaa qunnamanii information gara saniin dabarsuun hedduu barbaachisaa. Maaliif namni asirratti hedduu warri biyya kana keessa jiru waan soorata kanatti fakkaatu. Maaliif sagalee takka eegata hametti namoota akkasitti achiin qunnamanii wanni kun guruppiin afooshaa keessa namoonni qabanii waan san dhaamsa kan achi keessaan dhaamuudhaaf waa'ee akkaataa lagannaatii fi waan godhamuu qabu irratti achirratti yoo dubbatame bareeda jeetii gara keessaatiin. Maaliif namoonni afaan keenya beekan as keessa hedduu jira. Sagalee ijoollee keenya filoora qabanii fi warreen silaa akka keetiitti mul'ata qaban as keessaa dhiibbaa uumuu hin dandeenyeetii yaada akkasitti of eeggannaan godhuun gaariidha. Gara saniin akkasitti yoo waan san hojjetame hedduu natti tola jeetii kan obboleessa fiyyaa na ulfaadhaa galatooma na wuraati jirraa laaddu. Facebook irratti asirratti namni TikTok baay'een jiraachuu dhabuu danda'a waan ta'eef gara Facebookaatiin ijoolleen keenya qaawwaa yookiin kaaffee masriitanii akka lagatan haa boonu sa'aatii kanarraa jechuudha ammarraa jalqabnee amma sa'aa kanatti warra hedduu akka kaaffee isaanii taa'ee jiru sa'aa kanattu kanaaf kanaan warra jaadala iyyuu isin jira namoota yaada qaban namoota biraa ol galchii yookaan ijoollee biyya kanaa osoo jiraatanii warri biyya kanaa waan hunda quba qaban osoo jiraatanii ol galchi deemanii namuu beeku. Galatoomii abdii yaada bareedaadha. Obboleessi keenya Anwaar kanaafin jarraa kannaa itti aaneen dubbadha. Anwaariif jarraa kannee Anwaar dubbadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam. Akkam nagaa fayyaa qabdan isin hundinuu. Fayyaa nagaa alhamdulillah. Bareeda warri kaayiroo keessa jirtan silaa wal taatanii suuqaayaa bakka yuuraa silaa lagannaa gootanii bareedaa na fakkaata. Itti aansee yoo namaan isin jaasiladha guyyaa baatan. Amma mootummaan uummattoota rakkina nama miidhaa fi leeqana waa qaqqabanii moo akkam islaam. Kalmaan gaafii barbaade. Kalmeen haa deebisaa yommuu ga'e. Amma homaa furmaatan argine ganaa ittuma beellama qabatan fakkaata. Kanarratti Anwaari wallaannaa jaanii ijoolleen itti hiramtanii wallaannaa jaanii jiramtee mushteefaa fuudhanii wajjin ture wanni ni wallaannaa jechuun jiranii amma kan du'ee kan jiru waan jiruun ibsinu akkuma obboleeyyan keenya jaan isaan jaan irraa fagadaadha. Durbaan takkaaf bakka sanirraa qabuu ni dandeenya. Qaawaa kanarra if qaba. Akkasi galatume Anwaar kiyya gaafiin gaafii bareedduu gaafattee akka ati gaafattetti namni mucaa ajjeesee qabamee jira. Harka mootummaa seenee garuu obboleeyyan keenya nama hedduu miidhamee jira. Tasaniitillee akkuma poliitiin xiyyeettee ijoollee agasan ni haala jaanii garuu immoo wanni nuti baanee fi nageenyi keenya haala sodaachisaa keessa jira. Ammallee miidhamaa jirra. Eega nuti cidhanillee nama beekaan nu booda miidhamee nu booda jechi dhufe. Kanaaf furmaanni keenya maali jennee gaafii itti dhiyeessinee nageenyi keenya nu eegamuu qaba. Lubbuu baraaramuu qabnaa waan jiruuf waa hedduu gaafii dhiyeessinee. Sanirratti wanni nuun jaan qaamota nageenya wajjin mari'annee waajjiroota garaagaraa wajjin mari'anneeti ballama san isinii qabnee furmaata isiniitti laanna ammaaf ammoo galaadhaa dhimmi keessa nu bira ga'ee
isinii irratti ilaalu jammale wanni ifaan ifatti guyyaa akkanaati nageenyi keessanis waan akkanaati wanni nuun jaamee addaan nu baasan hin jiru garuu immoo ammaaf nurraa gala nageenya keessanii tabooloo kana boodaatti ka fuulduraati akkuma namas hin jedha qaamoota nageenyaa akka biraa waajjiroota garaagaraa wajjin mari'anneeti koreen irra walitti eenyee murteessinee isinitti gadi hin baanaan hojjaadha. Kun akkumarraa eeggannaa gaaf keessatti kun furmaatan ta'u kun furmaatan ta'u nuti haga dandeenyetti wanni furmaata yoo danda'ame xiqqoo ta'uu danda'u warreen biyyoota addunyaa gurguddoo keessa jiran kan Jeneevatti siimeen erguu danda'an koominitiileen gurguddoon Oromoon qabdu haala nageenyaa kan baqataan kun keessa jiru kanaan wal qabsiisanii rakkoo nuti keessa jiru kana ibsa godhanii bifa sagaleetiin bifa barruutiin karaa adda addaatiin karaa dandeenye hundaan yoo sagalee nu ta'an irra furmaata kenna malee nuti abbaan nu dhaheeti ilmi nu dhaheeti abbaan simataa jirra waajjiroonni kontirool godhee jiru jara kan dhimma sukuritii dhimma nageenyaa dhimma protekshiinaatti himannu isa gaafa nuti isaanitti himan isaan kana asin nu dhawanii dhahinee himanne deemu waraqaa poolisii sifiitiin jaa poolisiin ammoo hogguu dhayte irraan gotariyaa nuti jidduu kanatti rakkoo hamaa keessa jira. Taanillee achirraa waraqaa nurraa eeggata. Taanillee waraqaa nuu kennu jidduu kanatti madoon teenya ta'e ablee muramtees waraanamtees rakkoo hamaa keessa jira. Kanaaf warreen biyyoota garaagaraa keessa jirtan warri dhageettii qabdan koominiitiilee adda addaa keessa hojjettan rabbiijaa uummata kana ijoollee kana baqataa jila kana qacalee as keessatti miidhamaa jiru kana nuu baraara sagalee hanga dandeessan nuu ta'an dhaamsa fayya ka'uu galaati. Ammoo akkuma abdiin murtaarreef dubbate lagannaa mana hawaasii fi kanarraa godhuun dirqama hawaasni ijoolleen ta'e. Gadi bahanii bakka isaan dhaabbatan dhaabbachuu dhabu mana shaayii mana bunaa isaanii dhaquu dhabu if eeguudha waan kana hundarraa fagaatanii yoo jiraatan haga tokko za'a malees gabba'uu dhiisanii isaanii wajjin hariiroo godhuu dhiisanii yoo irraa fagaatan hedduu barbaachisaan jaa galatoomaa obboleeyyan kiyya darmaan isinii dhaabbata.